Tole galatoomii gammee daawwattoonni keenyas akka mooltanii jecha egaa koomishiniin marii biyyaalessaa waggoota 3 darban mana maree bakka bu'oota ummataatiin erga hundaa'e asitti rakkoolee waldhabiinsaa fi akkasuma wal shakkii sabaa fi sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa guddiitti uumaman karaa mariitiin qofa furuudhaaf egaa hundaa'e hojiilee garaagaraa hojjechaati kan inni ture dhibbanas akkuma simbiraan gahaa ture koomishinichi hojii ajandaa walitti qabu yookaan immoo marii ajandaa walitti qabu as naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti tibbana kan eegalu ta'uu ni beekama kanuma ilaalchisuudhaan egaa koomishiniin marii biyyaalessaa har'a ibsa miidiyaaleedhaaf kenneen mariin ajandaa walitti qabu sadarkaa naannoo Oromiyaatti gaggeeffamu as magaalaa Adaamaatti muddee 7 irraa kaasee amma 15tti boqonnaa lamaan qoodamee kan gaggeeffamu akka ta'eedha kan ibsame koomishinarri koomishinii cha ambaasaadar koomishinar Muhammad Diriir ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin akka jedhanitti mariin kun egaa boqonnaa lamaan qoodamee guyyaa boru as magaalaa Adaamaa Staadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti sirni baniinsaa erga raawwatameen booda bakka bu'oonni qaamolee hawaasaa garaagaraa bakka bu'an gurmaa'insa hawaasaa 10 qoodaman aanaalee naannichaa 356 irraa walitti babba'an iddoo mariidhaaf isaaniif qophaa'e galma abbaa gadaa dabalatee dunkaanotaa fi bakka mariidhaaf isaaniif qophaa'etti marii ajandaa walitti qabu kana yookaan adda baasuu kana kan gaggeessan akka ta'eedha kan isaan himan kana malees egaa koomishinarri olaanaa koomishinichaa Profeesar Masfin Ariyaas akka himanitti marii kana gaggeessuudhaaf sadarkaa naannoo Oromiyaatti gaggeessuudhaaf qophiin ji'a tokkoon dura kan eegalame akka ta'eedha kan isaan kaasanii kana irrattis bakka bu'oonni uummata 7220 kan ta'an kan hirmaatan yoo ta'u kana malee ammoo qaamolee qooda fudhattootaa kan jedhaman paartiilee siyaasaa akkasumas dhaabbilee siivikii dhaabbilee dhuunfaa qaamolee dhiibbaa uumuu danda'an yookaan namoota dhageettii hawaasa biratti qaban dabalatee kanneen qooda fudhattoota jedhamanii adda bahan 1700 kan ta'anii fi akkasuma ammoo haala mijeessitoota 48 fi ogeeyyii koomishinichaa 100 kan ta'an marii kanarratti kan hirmaatan ta'a marii kanaanis ajandaan rakkoo wal dhabdee fi walitti bu'iinsa biyya kanatti mul'atu sirnatti fi dhalootatti caa dhufe har'a dhaloota kana harka ga'e ammoo karaa mariitiin qofa furuudhaaf ajandaa sirritti adda baasuu irratti siyaayinaan akka isaan hirmaatan karaa dimokiraatawaa fi bilisa ta'een akka isaan hirmaatan dhaamaniiti kan jirani magaalaan Adaamaas egaa keessummoota ishee simachuudhaaf tibbanas gareen gaazexeessitoota Faana Broadcasting Corporate yookaan maqaa haaraatiin FMC as magaalaa Adaamaatti sosocho'ee akkuma ilaalaa ture magaalaan Adaamaa hubannoo uumurraa jalqabee keessummoota gara kanatti dhufanis simachuudhaaf qophii akka ta'an karaa garaagaraatiin isin daawwattoota keenyaan gahaati kan turre guyyaa boruus mariin guddichii fi naannolee garaagaraatti gaggeeffamaa ture kan naannoo Oromiyaa yookaan kurnaffaan as magaalaa Adaamaatti kan gaggeeffamu ta'a kana ilaalchisuudhaan koomishinaroonni koomishinichaa ibsa miidiyaaleedhaaf har'a kennan hordofnee ani kanumaanan isin nagaa isinitti dhaammadha ibsa isaan kennan keessaa immoo ergaa darbe muraasa dhaggeeffadhaa daawwadhaan jedha gama kootiin nagaatti. ለኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ጉባኤ የሚመረጡትን የኦሮሚያ ክልል ተወካዮችን ምርጫ ሂደትን በተመለከተ ያይ መሪ ቢያሌሳ ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ባክቡን ከነም ፍላታማን ቤክስሱፍ ኢብሳርዳ ካን በረባቺሴ አገማ ቢጂኬን ናኖለ ሰግለኒ ቡልቺንስ መጋላ ላማኒት ወጂን ባላን ሆጀተማ ቱሬል ቦሪራ የገለሞ ናኖለ ኢትዮጵያ ኬሳ ኢስጃባ ጉዲናሌ ዱካን ቀብ ኦሮሚያት qaamoleen ajanda walitti qabu irratti hirmaatanii aanaalee 356 Oromiyaa irraa bakka buutonni Adaamaa galuu eegalaniiru. Bor muddee 7 bara 2017 irraa eegale ammoo Staadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa sagantaan ajanda walitti qabu ni eegala. Ag muddee 11 bara 2017 addatti mari'achuun dhimmi biyyi keessaaf naannolee irratti ajanda erga filataniin booda abbummaa waltajjii marii kanaaf ni dhiyeessu. Mariin kunis ag muddee 2015 kan turta'ee aanaalee 356 qaamolee hawaasaa aanaalee bakka bu'an 1720 qooda fudhattoonni 1107 ammoo marsa lammataan kan hirmaatan ta'a. 7020 የሚሆኑ የወረዳ ህብረተሰብ ክፍሎች በ10 ማህበራዊ መሰረቶች ይሳተፋሉ። ነሞሌን ገርጋራን አማ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ፊ ቴክኖሎጂ አዳማ ቡልቺሳ መጋላ ጉዶ አዳማ
fi jara nageenya kenna ilaalu hundumtuu baay'ee galateeffannaa baay'ee galatooma.